Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa ani maqaan koo lallabaa wangeelaa Duulaa Abdataan jedhama. Kanan tajaajilu waldaa amantoota Heaven Idil addunyaa keessaati. Fuula keessanitti kanan argameefis kiruusedii guddaa magaalaa Fincaa'aa godina Horroo Guduruu ana Abbaay Coomman keessatti qophaa'ee jiru isin beeksisuudhaafan fuula keessanitti argame. Kiruusedii guddaan magaalaa Fincaa'aa dirree kubbaa miilaa irratti gaafa guyyaa 22 hanga 24tti caamsaa jechuudha. Kiruusedii guddaatu qophaa'ee jira. Guyyoota kanatti tajaajiltoonni argamanii nu tajaajilanii nama Waaqayyo bara kana keessa dibee kaase Raajii Daawit Hirphaa akkasumas anis guyyaa sanatti nan argama. Akkasuma faarfataa baay'ee jaallannu Sanbataa Waltajjii fi faarfataa Indaalkee Fiqaaduu akkasuma faarfattoota waldaa agarsiistuu mootummaa Waaqayyo keessaa tajaajilan magaalaa kana keessatti argamanii isin tajaajilu. Guyyoota kanatti wangeelli mootummaa Waaqayyoo humnaan ni lallabama. Faarfannaadhaan Waaqayyoo ni waaqeffama. Dhukkubsattootaaf ni kadhatama. Namoonni naannoo sana jirtan magaalaa Fincaatti kan argamtan, baadiyaa kan jirtan, akkasuma magaalaa Shaambuutti kan argamtan, akkasuma magaalaa Gabateetti kan argamtan, akkasuma magaalaa Komboshaa, magaalaa Barahaa, akkasumas immoo magaalaa Daduutti kan argamtan, baadiyaan magaalaa kan jirtan guyyoota kanatti eebba Waaqayyo isiniif qopheesse argamtanii akka hirmaattan jaalala Waaqayyoon isin beeksisna. Nagaaf araarri Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. An maqaan koo barsiisaa wangeelaa Guddataa Baashaan jedhama. Hojiin koo tajaajilaa fi gaggeessaa waldaa kiristaanaa agarsiistuu mootummaa Waaqayyooti. As guyyaa har'aa sagalee kana isinii dabarsaa jiru magaalaa Amboorraati jechuudha. Dhimmi ani gara fuula miidiyaa kanaatti dhufee fi guyyoota fuula keenya dura jiran keessaa caamsaa 22-24tti waldaan keenya waldaan kiristaanaa agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo Amboo kiruusedii guddaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman magaalaa Fincaa'aa irratti qopheessitee jirti jechuudha. Kanaaf Waaqayyo inni araaraan guutuun barii fayyinaa nuuf hin bariisisa jedhamee caafame waan jiruuf namoonni naannoo sanatti argamtanii magaalaa sanaa eebba Waaqayyoo isa guddaaf isa jabaa nu qopheessee jiru akka irratti hirmaattaniif jaalala Waaqayyoon isin affeerreerra nagaan nu tura. Nagaaniif araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha maqaan koo Kabbadaa Tashoomaan jedhama. Waldaan agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo Amboo waldolee magaalaa Fincaa'aa waliin ta'uudhaan kiruusedii guyyaa gaafa caamsaa 22 kaasee hanga 24tti waan qopheessiteef dirree kubbaa miilaa magaalaa Fincaa'aatti waan qopheessiteef guyyaa gaafa sanaa sagalee Waaqayyoo lallabama, dhukkubsattootaafis hin kadhatama. Hundumaaf iyyuu waan kadhatamuuf affeerraa guddaa sagalee Waaqayyootiin waan isiniif qopheessiteef irratti argamtanii akka hirmaattan isiniin jenna. Ani maqaan koo Wandee Balaayin jedhama. Waldaan agarsiiftuu mootummaa Waaqayyoo magaalaa Amboo waldoolee magaalaa Fincaa'aatti argaman waliin ta'uudhaan kiruusedii hafuura guddaa magaalaa Fincaa'aatti qopheessitee waan jirtuuf namoonni naannoo sana jiraattan kanneen akka Kombolchaa, Shaambuu, Barahaa jiraattonni magaalichaas naannichatti argamtan hundumti keessanuu saganticha irratti hirmaattanii hirmaattuu eebbicha akka taatan kabajaan isin affeeraa. Naannoo sanatti namoonni argamtan namoonni dhibee garaagaraa qabdan namoonni rakkina garaagaraa qabdan dhuftanii naannoo sanatti akka hirmaattan kabajaan isin affeeraa. Lubbuun haaraan mootummaa Waaqayyoo barbaacha naannoo sanatti akka argamtan kabajaan isin affeerraa. Guyyaan sagantaa keenya caamsaa 22 kaasee amma 24tti akka ta'e bartanii lafti sagantaan sun itti qophaa'etti immoo isteediyeemii yookaan immoo lafa kubbaa miilaa mana barumsaa bukkee jirudha. Hundumaan dursa nagaaf araarri Waaqayyoo isin haa baay'atu jecha maqaan koo Masarat Iddoosaa kanan jedhamu waldaa kiristaanaa agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo keessaati hojjechaat kanan jiru. Akkuma beekamu waldaan kiristaanaa agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo yeroo baay'ee hojii wangeelaa hojjechuu ishii ni beekama. Ammas magaalaa Fincaa'aa keessatti sagantaa konfiraansii guddaa waldaa kiristaanaa naannoo ishee jirtu wajjin konfiraansii guddaa qopheessitee waan jirtuuf isinis magaalaa sanaa fi naannoo magaalaa sanaa kan taatan hundumti keessaniyyuu irratti argamtanii hirmaattuu eebba kanaa akka isin taatan nagaa Waaqayyoo wajjin jaalalaan isin waamna. Iddoon sagantaa isaa addatti qophaa'ee kan jiru magaalaa Fincaa'aa iddoo isteediyeemii kubbaa miilaatti waan ta'eedhaaf magaalaa sanaa fi naannoo ishee keessa kan jirtan hundumti keessaniyyuu irratti argamtanii hirmaattuu eebba kanaa akka isin taatan jaalala Waaqayyoon waamicha isin dhiyeessuun barbaada. Nagaaf araarri Waaqayyoo bakkaaf kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Ani maqaan koo Faarfataa Diinaa Walmilkeessaan jedhama. Waldaan kiristaanaa agarsiiftuu mootummaa Waaqayyoo magaalaa Amboo waldolee amantootaa magaalaa Fincaa'aa waliin ta'uudhaan kiruusedii hafuuraa guddaa caamsaa 22-24 qopheessitee jirti. Sagantaa kanarratti wangeelli humnaan ni lallabama, faarfannaadhaan Waaqayyoon ni faarfatama, dhukkubsattootaaf ni kadhatama, namoota haaraadhaaf waamichi ni taasifama.
bakki argama isaatii yookaan iddoo sagantaan kun itti qophaa'e bakka dirree kubbaa miilaa magaalaa Fincaawaati. Kanaaf hirmaattuu eebba kana akka taatan jaalala Waaqayyoon isin affeera. Nagaa fi araarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa. Ani dargaggoo Biqilaa Girmaa'in jedhama. Waldaan Kiristaanaa Agarsiistuu Mootummaa Waaqayyo Amboo Kruseedii hafuuraa guddaa waldolii magaalaa Fincaatti argaman wajjin ta'uudhaaf Kruseedii hafuuraa guddaa qopheessitee waan jirtu jecha sagantaa kana isin beeksisuudhaaf. Sagantaan kun caamsaa 22 hanga 24tti kana jechuunis jimaata fuula keenya dura jiru kaasee amma sanbata guddaatti qopheessitee waan jirtu jecha hirmaattuu sagantaa kana akka taataniif affeeramtanitu. Sagantaa kana irratti sagalee Waaqayyoo humnaan lallabama, dhukkubsattootaaf hin kadhatama, lubbuu haaraadhaaf waamichi taasifama. Bakki argamsa sagantaa kanaa magaalaa Fincaa istaadiyeemii kubbaa miilaatti argama. Hirmaattuu sagantaa akka taataniif affeeramtanitu. Nagaaf araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha ani maqaan koo dargaggoo Daawit Lammaan jedhama. Waldaan Kiristaanaa Agarsiistuu Mootummaa Waaqayyoo Amboo Kruseedii hafuura guddaa waldoolee amantootaa wajjin ta'uudhaan caamsaa 22 kaasee hanga 24tti yoo ta'u bakki sagantaan kun itti gaggeeffamu dirree kubbaa miilaa yookaan istaadiyoomii yoo ta'u irratti akka argamtaniin kabajaan isin affeerreera. Wangeelli humnaan ni lallabama, faarfannaan ani Waaqayyoon waaqeffatama, dhukkubsattootaaf hin kadhatama. Akkasuma immoo namoota Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhanneef yeroo waamichitti ta'u ni ta'a. Kanaafuu affeeramtaniittu. Akati la fakaso, akati tiracheso, la la kati faiso, la la kati